qofti gahaa miti yaa Muhammad kitaaba kana sirratti buusne wanti kun isaaniif gahaa miti qunnamtii wal hormaataa raawwachuun dalagaa bineensotaati ستكاد السماوات يتفطرن qotiyyoo kana tokkoree jedhaa ibsina kun qajeelatti hiikaa dubbii ilma isaaf dhalate jedhu saniiti jechi Abuu Biyamiin harka keetiinis kan barreessitu hin turre izan lartaabal mubxiluun osoo akkasii kitaaba qur'aana isaan irratti qara'amu sirratti buusuun keenya qofti isaaniif hin ga'u qur'aana isaan irratti qara'amu sirratti buusuun keenya qofti isaaniif hin ga'u الآن أيها الإخوة والأخوات نحيي ضيفنا الكبير الشيخ أحمد ديدات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Mr. Chairman and my dear brothers and sisters, the subject is Al-Quran, a miracle of miracles. durataa qophii kanaa obboleeyyan kiyya jaalatamu mata dureen irra haasawu Al-Qur'aan mu'jizaa caalu jedha aayaa qur'aanaa takka isiniif qara'ee jira adaduma sagantaa keessa gadi seenaa deemnuun waan rabbiin dhimma mu'jizaa irraa aayaa san keessatti dubbate isiniif ibsa garuu mee mu'jizaa jechuun maal akka ta'e isiniif haa himu mu'jizaan maali mu'jizaa jechuun waan amanuun nama dhibu waan aqliin ilma namaa fudhachuun itti ulfaatu waan ilma namaatii ol jiru jechuudha Human endeavor, human effort. For example, one of us fakkeenyaaf osuma walgahiin kun geggeeffamaa jiru nu keessaa namni tokko gaggabee lafa dha'ee achumaan du'e haa jennu doktorri waamamee yoo laalu namichi du'uu isaa mirkaneesse doktorri biraatis waamamee yaada akka kennu gaafatamnaan innis du'a namichaa mirkaneesse janaazaa isaa fuudhaa deemaa awwaala isaa qopheessaa jedhe garuu namni rabbitti amanu tokko dhufee nama du'ee lafa ciisu kana argee ayyama rabbiitiin dhaabbadhu jedhee ajaje maqaa rabbiitiin dammaqi lafaa ka'i jedhe namichis lubbuun itti deebitee ol ka'e fayyaan isaatis sirraa'ee jira nuti wanta kanaan mu'jizaa jenna sababni isaa kun waan amanuun nama dhibu doktoroonni lama du'a nama sanii mirkaneessanii jiran haa ta'u malee namicha lubbuun itti deebitee jirti kun mu'jizaadha certified by two doctors and yet the person has come back to life. Miracle. But suppose the man was dead for 3 days, put in a mortuary, in a morgue. ammas namni tokko du'ee guyyaa sadiif bakka reeffa tursiisan keessa kaayamee jira haa jennu itti aansuun namni qalbiin isaa akkaan jajjabatee tokko dhufee maqaa rabbiitiin dhaabbadhu jedhee ajaje reeffi sunis ka'ee dhaabbate isa kanas mu'jizaa guddaa jenna sababni isaa carraan ta'uu dhabuu waan kanaa akkaan guddaadha ammas namni tokko eega du'ee awwaalameen booda eega lafeen isaa bittinnooftee adda baateen booda namni tokko dhufee maqaa rabbiitiin dhaabbadhu jedhee rabbitti boo'e namichis ka'ee dhaabbate qaamni isaatis qulqulluu ta'ee hafuuras fudhachuu jalqabe isa kanas mu'jizaa akkaan guddaa ta'e jenna The grave, alive, breathing well, we say that is still a greater miracle. So greater the impossibility, the greater the miracle. I hope this definition, is simple enough for everybody to grasp. hiikkaa mu'jizaa amma isiniif kenne nama hundaaf ifanatti fakkaata hubachuudhaafis naman dhibu haaluma kanaan qur'aanni mu'jizaa dubbiiti ummata duraan turaniif nabiyyoonni garagaraa ergamaa turan ilmi namaa yeroo san tures namni sun nabiyyii ta'uu isaatiif ragaa sammuu ilma namaatii ol ta'e irraa arguu fedhan nabiyyi Allah Muusaan alayhi salaam mu'jizaa maajikiin wal fakkaatutu isaaf kenname yeroo sanitti biyya Misraa keessatti namoota ajaa'iba dalaguudhaan beekaman keessaa inni isa tokko kanaafuu inni warra sihirii dalaguudhaan yeroo sanitti beekaman waliin ol dorgomuu qaba rabbilleen mu'jizaa namoota yeroo sanitti sihirii dalaguun beekaman irra caalu isaaf kenne mootichi jallataan Fir'aun nabi Muusaa nama sihirii dalagu sehe kanaaf warra isaa kan sihirii dalaguudhaan beekaman fidee akka wal dorgoman godhe warri sihirii dalagan kunniin ulee gabaabduu waan kana ittiin dalagan qaban
yeroo ulee tana lafatti darban uleen isaanii sun gara bofa xixiqqaatti jijjiirame yeroo nabi Muusaan alayhi salaam gaara irra ture san rabbiin subhaanahu wa ta'ala ulee takka isaaf kennee ture nabi Muusaanis yeroo kanatti waan godhu waan beekeef ulee isaa san darbe uleen isaa sunis gara bofaatti jijjiirame bofni kun ammoo bofa xixiqqoo warra sihirii dalaguu san hunda liqimse nabi Muusaan alayhi salaam yeroo bofa san ol fuudhu gara uleetti jijjiirame warri misraa kan sihirii dalagan sunniin wanti sun sihirii ta'uu akka hin dandeenye yeroo san baran kun fakkeessuudhaa miti ija namaa of wallaalchisuu miti ija namaatti waa fakkeessuu jechuun waan hin jirre tokko ija isaa duratti fakkeessitee mul'isuu jechuudha ulee darbitee falfalatti fayyadamtee bofa akka fakkaatu godhuu dandeetta waan namatti fakkeessite san ammoo deebistee gara ulee deebisuu qabda akkas akka hin goone ammoo uleeleen sunniin dhabamanii jiru uleen sunniin hundi ulee Muusaa keessa seenanii jiran garuu uleen Muusaa furdina isaa hin daballe kanaafuu kun mu'jizaa guddaadha warri sihirii dalagu sunniin wanti Muusaan dalage sihirii akka hin taane ragaa bahan kun waan sihirii irra caalu jedhan kun mu'jizaadha falfala osoo hin taane mu'jizaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa ummanni sun itti barbaaduuf hubachuu danda'utti mu'jizaa kenna namoota sammuun isaanii sihiriin guutameef dhugaa san caaluun itti dhufuu qabda. So Allah gives miracles according to the mentality, the needs of the people. People with magical minds, they were confounded with magic, superior magic, real magic. Hazrat Isa alayhi salam, Jesus Christ, when he appears on the scene, he comes among a people who were steeped in Greek medicine. Nabiyyi Allah Isaan alayhi salaam yeroo ergame san ummata dawaa biyya Giriik kennuun beekaman keessatti dhufe dawaa garagaraa fayyadamuudhaan waan ajaa'ibaa dalagaa turan kanaafuu rabbiillee humna waa fayyisuu isaaf kenne namoota ijaan arguu hin dandeenye fayyise namni sababa dhukkuba adda addaatiin ija isaa dhabe nama jalqabuma gaafa dhalaturraa kaasee qaroo isaa dhabee dhalate waliin fakkaatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala aangoo namoota qaroo dhabeeyyii ta'an ittiin fayyisu isaaf kenne namoota barasa gogaa qaban fayyise namoota du'an du'aa kaase kun hundi hayyama rabbiitiin ta'e kunis namoota amansiisuudhaaf mu'jizaa kenname ture nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam ummata seerlugaan of jaju jidduutti ergaman wanti isaan ittiin of jajan dandeettii afaanii ture dubbii irratti ummata ajaa'ibaati walaloodhaanis ni beekaman nuti ummata sirritti dubbii beeku nuti ummata arabaati jechaa of dhaadu ummanni nuun ala jiru ammoo ajama ummata dubbii hin beekne jedhan akkasitti of jajan isin warri ajamaa afaan keessaniin jecha tokkoof jecha wal fakkaataa kan biraa hagam qabdu jedhanii isin gaafatan jaha jettanii deebisuu dandeettan isaan ammoo nuti 100 isiniif kennuu dandeenya jedhan jecha seefii jedhuuf afaan keessaniin jecha wal fakkaataa hagam qabdu jedhanii gaafatan namuu jecha jaha qabna jedhee deebisuu mala namni arabaa tokko ammoo argitee anammoo afaan kiyyaan jechoota 100 siif kennuu dandaasiin jedha nuti warra dubbii beeku isin ammoo warra dubbii hin beekne ajama isiniin jedhan yeroo ummata haala akkanaa qabu keessatti ergaman sanitti mu'jizaan guddaan isaan fiduu danda'an qur'aana dubbiin qur'aana keessa jiru wanti jalqaba godhe namoota mo'achuudha kana booda namoonni qur'aana argan wanti kun walaloodhaa miti wanti kun asoosamaa miti wanti kun waan amantii keenyaa ol jiru jechuudhaan amantii san fudhatan. And they realized, people with sense, that this is not poetry, this is not prose, this is something beyond our understanding, and people accepted the faith. Mee waan namoonni muslima hin ta'in waa'ee qur'aanaa dubbatan isiniif haa himu A.J. Barrie lammii Ingiliziiti nama qur'aana gara afaan Ingiliffaatti hiike keessaa isa tokko seensa kitaaba isaa irratti akkana jedhe inni arabaa miti afaan arabaa ni barate malee afaan dhaloota isaatii miti yeroo qur'aanni dubbifamu haala gaariin yeroo qara'amu jechuu isaati akka waan wallee dhageeffataa jiru natti fakkaata yeedaloo yaa'u hunda keessatti yeroo hunda wanti rukuttaa dibbee fakkaatu wayii ni jira kunis akka waan onnee kiyya na dhahaa jirutti natti dhagahama yeroo qur'aanni qara'amu humna si sochoosuu kan ati ofirraa dhoorkuu hin dandeenyetu jira jedhe misiyoonara kiristaanaa kan ta'e Reverend Bosworth Smith kitaaba Muhammad and Muhammadism jedhamu barreesse kitaaba isaa keessatti waa'ee nabii keenya jaalatamaa sallallahu alaihi wasallamii fi waa'ee qur'aanaa dubbatee ture namni waa hin baratin ummiyyi namni dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye barreessaa kitaabaa ta'ee jira jedhe yaada kanaan nuti waliin gallu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barreessaa kitaaba kanaatii miti akka namichi kun jedhetti akka amantii isaatti wasallam barreessaa kitaaba kanaati walaloo of keessaa qaba seera bulmaataa of keessaa qaba kitaaba du'aayiiti kitaaba qulqulluudha waan hunda of keessatti qabatee jira jedhe sanyiiwwan ilma namaa gurguddoo jahana jiraniin hanga har'aattis akka mu'jizaatti kabajama qulqullinni barreeffama isaa ogummaa fi dhugaan isa keessa jiru mu'jizaa tokko kan karaa Muhammadiin dhufe innis mu'jizaa dhaabbataa jedhee isa waame dhugumatti inni kun mu'jizaadha jedhe shakkiin malatti mu'jizaadha inni kun dhugumatti mu'jizaa ta'uu namuu ragaa baha.
as a miracle of purity, of style, of wisdom and of truth. It is the one miracle claimed by Muhammad. His standing miracle, he called it. And a miracle indeed it is. Without doubt, it is a mu'jiza. An enemy testifies that this is a miracle indeed. And Allah draws our attention to this. In the verse I read, rabbiin ayaa dura irratti isinii dubbise suuratul ankabut suuraa 29 kanaan gara quraana kanaa xiyyeeffanne akka ilaallu nu akeeka amma isa isumatti isinii deebi'a rabbiin وقالوا, and they ni jedhan warri mushrikaa to the mushriks, they say, لولا أنزل عليه آيات من ربه. maaliif mallattoon aayanni gooftaa isa biraa isa irratti hin buufamin jedhan wanta isaan barbaadantu isa kana warri kun waa'ee mu'jizaa nabi Muusaa alayhi salaam dhagahanii jiran waa'ee mu'jizaa Isaatis alayhi salaam dhagahanii jiran kanaafuu waan wal fakkaataa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam irraa arguu fedhan fakkeenyaaf isatti qoosuu barbaadaniiti isa qaanfachiisuu barbaadanii wanti isaan gaafatan yaa Muhammad ani ergamaa rabbiiti ofiin jetta eegasuu akkuma nabiyyoota duraanii mu'jizaa wayii maaf nutti hin mul'isin gaara Uhud kan magaalaa Makkaatiin alatti argamu kana maaliif gara warqii nuuf hin jijjiirre yoo sanatti dhugumatti ergamaa rabbii ta'uu kee amanna jedhaniin yookaan ammoo kortoo yookiin masalaalii gara samii ol bahu qopheessi isaan ol bahiiti kitaaba nuuf fidi yoo san dhugumatti ati ergamaa rabbii ta'uu kee amanna yookiin ammoo gammoojjii kana keessaa laga nuuf baase yoo sanatti dhugumatti nama jala deemuu qabnu akka taate hubanna jedhan That you are a true messenger of God, or make rivers to gush out in the desert, then we will know that you are somebody that we can hearken to. وقالوا نجرا ورم لا أنزل عليه آية من ربه مالف ملتون آية نقوفتها سابرا إسرتم بفمن رب دبي ساني كنا في يدي بساكن قل إنما الآيات عند الله آياني مؤجزان حرك ربي جرا وإنما أنا نذير مبين أنا مو أكي كتشيسا فتي جدي أكي كتشيسا دا أولم يكفيهم وانتكن إسني فقها متي أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم سل كتاب يمكن قرآن إسان الرتك رامو سرت بوسون كين يقفت قهامتي يا محمد كتابك أنا سرت بوسن وانت كن إسان في قهامتي نما أكا كيتي أمي نما بريسو في دبسون دانته نرت بوسن أتي ساني في دبسون كي كن مؤجزات أو إساتي في قهامتي جتشو إسات كم متمان إساتو مؤجزات Is that not enough in itself that it should be a miracle? isin nama kana ijoollummaa isaa irraa kaastanii beektan Muhammad xiqqeenya isaa irraa kaasee isinuma duratti guddate haga waggaan isaa 40 guututti akkuma ijoollee keessaniiti Own child. adeemsa isaa hunda sirritti beektan waan inni hojjete hunda beektan waa'ee isaa waanuma hunda beektan namni barumsa takkaa baratee hin beekne kitaaba isinirratti dubbisuun kunuu mu'jizaa miti jedhee ummata arabaatiin kitaabnummaan kunuu mu'jizaadha jedhee itti himutti jira dhugumatti qur'aanni kun mu'jizaa dhugaati And a miracle indeed it is. nuti muslimtoonni qur'aanni kalaama rabbi akka ta'e amanna rabbitu subhaanahu wa ta'ala ergamaa isaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buuse Allah Bari Ta'ala revealed it to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. adawwiin islaamaa hundi qur'aanni kun kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuuf dhiisee deeme akka ta'e ni amanan hiriyyaa fi adawwiin isaaniitis kitaabni kun kan isaan dhiisanii deeman akka ta'e amanan garuu wanti adawwiin isaanii jedhan inni kun kalaama rabbiitii miti kun dalagaa nabi Muhammadiiti jedhan hayyummaa isaatiin kana barreesse jedhan inni hayyuu namaati jedhan nuti ammoo barin ummiyyi nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye yeroo jennuun isaan illeen eeyyan garuu inni hayyuu namaatii miti inni nama dubbii akkaan beekuu miti inni nama aqlii jabaa qabu miti jedhanii gaafatan qabxii kanaan nutis walii galuu qabna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaluma warri kun jedhu qaban isaan nama akkaan hayyuudha haalaa fi amalli isaanii hundi kan addaati adawwiin isaanii deebisanii eegasuu waan naannoo isaa irraa dhagaye dubbii bareedduudhaan nuuf dhiheessuu hin danda'u ree kana booda wahii rabbi biraanatti godhame nuun jechuu hin danda'u kanaafuu kun dalagaa isaati jedhan rabbiin ammoo dubbiin akkas akka hin taane ergamaa isaatiif ragaa bahee jira wamaa yantiqu anil hawaa fidhinnaa lubbuu isaa irraa hin haasawu in huwa illaa wahyu yuuhaa waanuma wahii itti godhamte qofa dubbata Allamahu shadidul quwa. kan humni isaa jabaa ta'een jibriiliin barsiifame
nuti muslimtoonni kalaamni kun kan rabbii ta'uu amanna. Rabbi isaaniif ragaa bahee jira, nutis isaaniif ragaa ba'an. Garuu namoonni nun ala jiran lakki kitaabni kun dalagaa Muhammadiiti jedhan. Kanaafuu obboleeyyan kiyya awwaan takka isinitti hima, mee yeroofillee taatu mamii jecha bareedaa fi qeeqaa dawwii kanaan haa walii gallu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba kana akka hin barreessine osoma amannu adawwii waliin haasa'uuf jecha yeroof isumatu barreesse haa jennu. Nama waa'ee qur'aanaa shakku waliin yeroo haasoftan hayyee akka ati jettutti qur'aana kana Muhammadtu barreesse jettaniin, innis eeyyan isiniin jedha. Eegasuu qur'aana kana kan barreesse nama tokko akka ta'e walii galuu qabda jennaan. Yoo isatu barreesse kan jettu dalagaa nama tokkoo ta'uu isaa beekuu qabda jennaan. Namni sunis dubbii tana nurraa fudhachuu hin didu. Qur'aana kana isatu barreesse isiniin jedha. In that case, I said, now I present to you this book. Hayyee qur'aanni kun baay'ina waraqaa qabuun dalagaa nama tokkooti jette. As bira ammoo macaafa qulqulluu dalagaa nama biraatitu jira. Isa kana ammoo kitaaba rabbiiti jettee amanta. Which you claim to be Allah's kalam, the Bible. Macaafni kun kitaaba lama of keessaa qaba. Kakuu moofaa isa warra Yahudaa, akkasumas kakuu haarawaa fi moofaa walirratti kan warri kiristaanaa dhaalan of keessaa qaba. Encyclopedia macaafa jedhamu kana keessa kitaaba 66tu jira. There are 66 books inside. Nuti qur'aana keessatti suuraa jennee waamna. Suuraa 114 qabna. Isaan ammoo kitaaba jedhanii waaman. Kitaaba 66tu jira. Gariin isaa bal'aadha, gariin ammoo xiqqaadha. Haa ta'u malee kitaabni 66 kun namoota garagara 40 barreeffame. Waan isaan nutti himantu isa kana. Namoonni garagara 40 haala garagaraatiin kitaaba kana takkatti walitti qaban. They got them together into one book. 40 different people went together to produce this one book. Akka isaan jedhanitti ammoo qur'aanni kun dalagaa nama tokkooti. Namoota 40 kitaaba kana barreessan keessa namni kitaaba hedduu barreesse Phaawulos jedhama. Dhugumatti namni kiristaanummaa jalqabees Saint Paul yookiin Phaawulos jedhama. The real founder of Christianity, Saint Paul. Namni Phaawulos jedhamu kun macaafa kakuu haarawaa keessaa 150 ol barreesse. Kakuu haarawaa keessa kitaaba 27tu jira. 27 keessaa Phaawulos kitaaba 14 barreesse. 150 ol jechuudha. Garuu kitaabban 40 sunniin kitaaba kana keessaa haga an amma harkaan qabe isinitti mul'isaa jiru kana hin caalu. 40 yoo walitti qabaman hagana hin caalan. Namni barreessaa guddicha, hayyuu guddicha jedhamuun beekamu kun kitaaba 14 barreesse. Qur'aanni ammoo akka isaan jedhanitti dalagaa nama tokkooti. Kanaafuu baay'inuma waraqaa irraayyuu kaanee osoo haasofne qur'aanni mu'ujizaadha. Qur'aana keessa wanti akkanumaan waraqaa guutuuf qofa barreeffame hin jiru. Kitaaba waan faayidaa hin qabneen guutame miti. Kitaaba haala bareedaan walitti kuufameedha. Ilma namaa kara daandii qajeelatti akeeka. Haga guyyaa qiyaamaatti rakkina ilma namaa hunda fura. So, Allah says, is this not enough for you? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanti kun isiniif gahaa miti jedhee gaafate. Kitaaba kana nama ummii waa barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeef kennine jedhee adawwii gaafachuutti jira. Qabiyyee qur'aana kanaa yoo ilaallu wanti inni barsiisu wallaahi waan akkaan bal'aadha. Qabiyyee isaa hunda irraa dubbachuuf sagantaa hedduu nu barbaachisa. An ammoo haga halkan walakkaa yookiin ammoo haga barii ganamaa as isin tursiisuu hin barbaadu. An haasa'uu ni danda'a. Qabxima ammaatan irratti haga sa'a 7 fi 8 isin tursiisuu ni danda'a. Garuu akkas dalaguun haqa ta'ee natti mul'atu. An akka nama barumsa hin qabne tokkotti mata duree kana gabaabsuun mu'ujizaa qur'aana keessa jiru hedduu isiniif kennuu ni danda'a. Namni qur'aana sirriitti barate mu'ujizaa 100 isinii kennuu ni danda'a. Anis akka nama hin baranneetti hedduu isinii kennuu danda'a. Kana hunda ammoo har'a dubbannee fixuu hin dandeenyu. Garuu muraasa isiniif kennuu danda'a. Miraculous nature of the Quran. I myself as a layman, I can give you a dozen, which we will not be able to touch tonight, but I give you a few. Number one, inni duraa hubannaa nuti rabbii irratti qabnuudha. Nuti rabbiin sifa isaatiin beekna. Rabbiin guddaan sifa isaa kitaaba isaa keessatti nuuf himee jira. Sifa rabbii kanneen nuti akka fedhii keenyaatti uumuun nurraan eegamu. Haala ofii keenyaa feenetti jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu inni eenyuun akka ta'e nuuf Ar-Rahiim, inni Al-Maliik,
إني القدوس إني السلام إني المؤمن إني المهيمن إني العظيم إني الجبار إني المتكبر حال كان اتفوف ربين كتاب ساكي ستي صفوت ببريدا سقلتمي سقلين وفيبس صفة سقلتمي سقل كان أولان ثم يسا فارسانيد أكسمس مقادهم فا الله جل قرآن كان كي ستي نوفيمي صفة سقلتمي سقلي في مقادهم فاتوك ولتئبتا 99 attributes and one proper name, Allah makes it 100. namoota baranni jedhan doktoroota abbootii seeraa filosoofaroota yeroo argu gaafii takka gaafadha mee gooftaa keessaniif sifa hagam kennuu dandeettan jedhee gaafadha mee hagam yaalii godhaa jedhaan That you can attribute to God. How many? Come, try. isaan illee inni abbaa keenya kan samii keessa jiru jedhan anis hayyee jedha gooftaan jaalala anis hayyee jedha mee natti himaa waanuma dandeettan fidaa jedhaan inni haqa anis eeyyan jedha inni qulqulluudha anis eeyyan jedha inni gara laafaadha anis eeyyan jedha itti fufaa beeytanii irra colleen keenya nu keessaa namni akkaana barate 12 caalaa himuu hin danda'u He can't go beyond a dozen. beekumsa ofii qabu irratti hundaa'ee sifa 12 oli yaaduyyuu hin danda'u Dozen attributes from his knowledge. He can't. anis argitee namni ummiyyiin kun yoo kitaaba kana ofii isaatiin barreesse kan jettu sifa 99 siif himee jira jedhaan innis deebisee laale muhammad hayyuudha hayyuun ammoo waan nuti dalaguu dandeenyu dachaa 10 dabarsee dalaguu danda'a jedha namni kun nabi muhammad hayyuu ta'uu isaa ni amana garuu qur'aanni kalaama rabbii ta'uu isaan fudhatu hayyuun waan an dalaguu hin dandeenye dachaa 10 caalchisee dalaguu danda'a an muhammadiin koofiyyaa kiyya nin baafadhaaf isaaf nin mo'atama inni nama guddaadha garuu inni nabiyyii miti inni nabiyyiin ergamee miti jedha I said, all right, but now look. anis ayyee maqaalee duratti ati naaf ibsite keessa jahan duraa keessaa inni jalqabaa abbaa keenya But let's say, in a number of tries, in the first half a dozen, you can't help maqachuun dandeettu abbaa naa jedhan abbaa keenya kan samii keessa jirtu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan tee haa dhuftu abbaa keenya kan jaalalaa wanti ati jalqaba irratti ibsitu hedduun isaa maqaa abbaa jedhu irratti rarraa'a innis eeyyani jedha namuu akkasuma dalaga namummaan kiristaanaa fedhe maqaa kanniin yoo himuuf yaalii godhe maqaan abbaa jettu arrabuma isaa irra marti sababni isaa kiristaanonni maqaan sun akka beekamtu godhanii jiran yahudonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhaniin kiristaanonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhanii isa waaman maqaa abbaa jedhu walqixa qooddatu anis sifoota 99 san keessaa maqaan abbaa jedhu hin jiru jedhee itti hima kunuu mu'jizaadha mu'jizaa jechuun osoo wanti tokko waggaa 23f isa duratti hafarfamaa jiru fudhachuu dhabuu isaati namoonni waa'ee abbaa samii keessa jiruu haasawaa turan kanaafu maqaa kana fudhachuun nabi muhammadiif salphaadha garuu maqaa kana inni hin fudhanne beekaanis ta'e osoo hin beekin hin fudhanne nuti qur'aanni dalagaa isaa akkan taane ni amanna rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maqaa abbi jedhu akka hin fayyadamne isa godhe afaan arabaatiin rabbi isa jedhurraa abbi isa jedhutu laafaa ture alhamdulillaahi rabbil aalamiin inni rabbii gooftaa aalamaati rabb maqaa rabbi jedhu fayyadamuun isa abbi jedhurra afaan hibruunis ta'e afaan arabaatiin arraba irratti ulfaataadha maqaan abbaa samii keessa jiru kan jedhu ibsa bareedaadha eegasuu nabi muhammad maaliif fudhachuu dide rabbi maaliif isaa fayyamuu dide Allah allow it. You know why? maaf akka ta'e beeytanii sababni isaa maqaan bareedaan kun haala hin taaneen dalagaa irra oolee jira sifa bareedaadha jechoonni amala hiikkaa waan tokkoo jijjiiruu qaban jechoonni gaggaariin jechoonni babbareedoon jechoonni nagayaa akka badan taasifamanii jiru fakkeenyaaf jecha komoreedi jedhu laalaa komoreedi jechuun afaan ingiliffaatiin sahaab hiriyyaa jechuudha hiriyyaa kiyya saahiba kiyya jechuudha akka afaan faransaatti saahiba jechuun nama daabboo waliin nyaatu jechuudha nama daabboo waliin muratu jechuudha namoonni kun akka obboleeyyaniiti jechi kun jecha akkaan bareedaadha saahib komoreed maqaa bareedaadha beeytanii ameerikaa keessatti osoo anaan komoreed diidaat jettanii na waamtani CIA yookiin FBI battaluma sanitti na fuudhanii deemuun akka na qoratan beektu filosoofiin kiyya maal akka ta'e barumsa akkamii akka barsiisu akka na qoratan beektu jecha akkasiitiin akka na yyahamne abdiin qaba
laala jechichi jecha akkaan bareedaadha. Dikshiinarii banaati laala. Philosophies, what am I preaching about? Do you know that? I hope you don't use such a word on me. Look, the word is beautiful. Look at the dictionary. Dictionary meaning is innocent. Hiikkaan isaa kan dikshiinarii hiika nagayaati. Haa ta'u malee sammuu namaa keessatti hidhata biraatis ni qaba. Jechi komoreedi jedhu komunizimii waliin hidhata qaba. Kanaafuu irraa fagaanna jecha san ittiin fayyadamna. Jechoonni biraatis ni jiru. Kan akka gay, gay jecha bareedaadha. Ijoollummaa kiyyetti yeroo mana barumsaa jiru walaloo nu barsiisu. Walaloo afaan Ingiliffaa nu barsiisu. Hanga har'aattis numan yaadadha. Har'a waggaa 70 fi guyyaa 4 guutee jira. Hanga har'aattis waan yeroo sanii nin yaadadha. I still remember. I'm 70 years and 4 days old now. I still remember. It says, gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Beautiful word. You know, happy and Jecha bareedaadha. Gay jechuun gammachuu jechuudha. Akka walaloo kanaatti warri dhiiraa fi dubartiin hundi ummata gammachuu qaban jechuudha. Jecha bareedaadha. Garuu amma hiika biraa qaba. Adaduma guddataa dhufuun gaazexaa garaagaraa dubbisee jecha gay jedhu yeroo argu waan nama shakkisiisaa arguu jalqabe. Waa'ee maalii akka haasawaa jiran naaf galuu dide. Jechi gay kan amma an dubbisaa jiru isa mana barumsaatti baradhee waliin fakkaatu. Wanti argaa jiru waan sirrii akka hin taane hubachuu jalqabe. Yeroo dheeraaf maal jechuu akka barbaadan naa galuu dide. Jechi bareedaan sun gaazexaa irratti yeroo bahee argu maal jechuu akka barbaadan hubachuu hin dandeenye. Waa'ee maalii haasawaa jiran rakkoo wahiitu jira. Rakkoon isaa naa galuu dide. Sababni isaa an jecha kana gammadaa fi gay jedhaa fayyadamaa ture. Har'aan tana hoogganaan keenya happy and gay jedhee osoo dubbadhe na ajjeesuu danda'a. you know, you want to shoot me. You see, innocent word, beautiful word. Argitanii jecha nagayaati. Jecha bareedaadha. Haa ta'u malee hiika biraa argatee jira. Kanaaf Rabbi Qur'aana keessatti walaa taquuluu raa'inaa waquuluu unzurnaa jedhe. Yahudonni jecha raa'inaa jedhu fayyadamaa turan. Jecha nagayaati. Nu laalaa nurratti xiyyeeffadhaa jechuudha. Garuu hiika dhokataa biraallee itti godhanii karaa irraa isin maqsuu barbaadan. Kanaafuu jecha mamsiisaa ta'e san hin fayyadaminaa jedhe. Isin jecha raa'inaa jedhu fayyadamaa jirtan. Garuu duubaan waan biraa jechuutti jirtan. Akka afaan isaaniitti isin akka nama karaa irraa maqeeti. Kanaafuu akka isaan jedhan san hin jedhinaa nuun jedhe. Bakka san unzurnaa jedhaa nuun jedhe. Don't talk like that. Say unzurna. Don't use words like that. Similarly, words. Anuma wal fakkaatuun hiikkaan jechootaa ni jijjiirama. Abbaa keenya kan samii keessa jiru kan jedhu jecha bareedaadha. Garuu har'aan tana hiikkaa biraa qaba. Akka kiristaanonni nutti himanitti Iyesuus ilma tokkicha Rabbiif dhalateedha. Kan dhalate malee kan uumamee miti jedhan. Akka amantii isaaniitti dubbiin akkana. Kaatolikiin Roomaa, Anjeelikaan, Presbiteeronni, Luteroonni, Meetodistoonni akka barsiisa bataskaanota isaaniitti yeroo ijoollee barsiisan Iyesuus ilma Rabbiif dhalate jedhan. Ni dhalate malee hin uumamne. Hin dogongorinaa. Inni akka Aadamiitii miti. Nabi Aadam alayhi salaam Rabbiin uumame. Uumamni jiru hundi Rabbiin uumame. Rabbi uumaadha. Jiraachisaadha. Tursiisaadha. Inni Rabbii addunyaa hundaati jedhan. Iyesuus garuu akka namoota kaawwaniiti miti. Inni ni dhalate malee hin uumamne jiran. Jechi isaan dubbataa jiran kun hiikni isaa maali? Isaan Rabbii isaaniitiif sifa uumamaa yookiin bineensotaa kennaa jiran. Bineensonni fedhinnaa walqunnamtii saalaa qaban. Rabbi waan kana isaan harkatti jabinaan balaaleeffate. They are attributing to Allah Bari Ta'ala an animal nature, the lower animal functions of sex. So Allah reacts very strong. Suratul Maryam ayah 88 farrat. He says, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. And they say, Ar-Rahmaan gooftaan gara laafaan ilma godhate jiran. Allah says, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا. Dhugumatti isin waa fokkataa fiddanii jirtu. Arrabni guddaan ilmi namaa Rabbiin arrabsiisa kana. Kun arraba guddaadha. Isa arrabsuu barbaaddanii wanti fokkataa isin jechuu dandeessan isa kana. Innis Rabbi ilma argate jechuu keessan yeroo akkana jettan sifa bineensaa isatti maxxansutti jirtan. Walqunnamtii wal hormaataa raawwachuun dalagaa bineensotaati. ستكاد السماوات يتفطرن منه. Sababa kanaaf samiin babbaqaquu dachiinis dhoyuu fi gaarrenis caccamanii kufuuf dhiyaatu. An da'uu lirrahmaani waladaa. Rahmaaniif ilma moggaasuu irraa babbaqaqutti dhiyaatu.
karaan fokkataan isin rabbiin ittiin arrabsitan isa kana samiin miira akka keessanii osoo qabaatte yaa muslim yaa muslimaa samiin osoo miira akka keessanii qabaatte jecha rabbi irratti dubbatame kana dhageette lafa dhoofteeyyu dachiinis miira akka keessanii osoo qabaatte ni dhodhooti gaarreen illeen ni caccabanii kufu waan arraba fokkataa rabbii ol aan irratti dubbatameef jecha Had feelings like you, it would have split asunder and the mountains fallen down in utter ruin. Such horrible swearing they give Allah Bari Ta'ala. And I show you some little ways. I go to the West. I go to England. mi amma waan gabaabduu akkaataa jara wajjin ittiin haasoftanii isinitti mul'isa an gara biyyoota lixaan ni deema Ingilaand ni deema Ameerikaa ni deema isaan wajjin haasawa ani afaan Ingiliffaatiin afaan hin hiikkanne anaaf inni afaan biyya alaati afaan kana waan isaan biyya kiyya weeraraniif gara kolonii biyya Ingiliiz nageessanii baradhe achitti afaan kana na barsiisan osoo warri Faransaa biyya kiyya weeraranii sila afaan Faransaa haasawa ture osoo Ispoononni biyya tiyya weeraranii afaan Ispeen haasawa ture kanaafuu isi warri Ingiliiz warri afaan Ingiliffaa haasoftan biyya tiyya weerartanii afaan Ingiliffaa na barsiistan anis afaan Ingiliffaa isinitti haasa'utti jira garuu Ingiliffi anaaf afaan dhalootaati miti kanaafuu dhimma afaan keessanii kana irratti akka na gargaartaniin fedha jedhaan akka barsiisa mana amantii keessaniitti Iyesuus ilma tokkicha rabbiif dhalate jettan kan dhalate malee kan uumame miti bakka kanatti waan addaa wayii himuuf yaalii godhaa akka jirtan hubadha maal ibsuu akka barbaaddannaaf himtanii jedhee gaafadha See, I can call any young man here my son, and I'm sure you won't mind, the child won't mind it. bakka kanatti anu soo daa'ima tokkoon ilma koo jedhee waame daa'imni sun homaa ittiin fakkaatu abbaa fi haatis homaa ittiin fakkaatu namni biraa kasirritti naan wal hin beenne dhugumatti kun ilma keetii jedhee na gaafate lakki jedhee deebisuufii qaba mucaa xiqqaa kana agarraan daa'ima kiyya kan mana jiru yaadadhe ilma kiyyaa kan mana jiru na yaadachiise kanaaf ilma kiyya jedhee waame jedhee itti hima mucaanis akka abbaatti akka akaakayyuutti akka abbeeraatti na jaalata kanaafuu abbeeraa yookiin akaakayyuu jedhee na waama kun walitti dhufeenya hawaasummaati garuu gaafii namichi na gaafateef eeyyan ilmaan argadhe jedhee yoo deebiseef maal akka jedhaa jiru beeytanii karaa birootiin maal akka mul'isuuf yaadaa jiru beeytu waan akkaan fokkataadha wanti an karaa birootiin jedhaa jiru daa'imni kun daa'ima gaa'ela sirrii keessatti dhalatee miti abbaan daa'ima kanaa isa abbaa jedhame san osoo hin taane ana jechuutti jira yoo hiikkaan isaa kan sirrii isiniif gale arrabni guddaan an namicha san arrabsus isa kana haaluma kanaan wanti an beekuu barbaadu yeroo Iyesuus ilma rabbiif dhalate jettan maal jechuu akka barbaaddan beekuu fedha yabootii dubbiin kun maal jechuu akka tenaaf ibsaa isaanin jedha wallaahi isinitti himaa nama afaan Ingiliffaa dubbatu tokkollee ka dubbii kana ifa isiniif godhu hin argattan dubbiin ulfaattuun isin isaanitti dubbattanii akka isin wajjiin haasawan ittiin gootan tantana caaltu hin jirtu yeroo ilma rabbiif dhalate malee rabbiin uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddan wanti isin nutti himuu barbaaddan maali haalli kun akkamitti akka mudate nutti himaa jedhaa gaafadha mudannoo an keessa dabarse hunda keessatti ibsi yaada sanitti dhiyaatu nama Ameerikaa irraa naaf kenname uumamaan warri Ameerikaa ummata jajjaba warra muhamuun barbaanne wal'aansoo godhuu jaalatu amala isaanii tana isaanii dinqisiifachuu qabna nama wal'aansoo godhuu jaalatu waliin wal mormuun ammoo akkaan gaariidha dippiloomaatota dubbii dagalee qabaa namatti fafakkeessaa duubaan ammoo waan biraa godhan waliin haasa'uun hin taatu sunniin munaafiqoota isaan waliin haasa'uun faayidaan qabu nama qajeela duratti bahee wal mormu waliin beekumsaan wal'aansoo gochuutu bu'aa qaba warri Ameerikaa ammoo dhimma kana irratti warra jajjaba namichi Ameerikaa kun namoota muraasa waliin masjida daawwachuuf gara biyya keenyaa dhufe magaalaa an jiraadhu darban keessatti namoota keessummoota daawwachiisan keessaa isa tokko osoma isa daawwachiisaa jiru mata dureen tun ol baatee gaafii tana isa gaafadhe sababni isaa nama hunda gaafii tana gaafataa ture namni deebisaa naaf kenne hin jiru namicha Ameerikaa kana yeroo ilma rabbiif dhalate malee kan uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddaniiti ifa naaf gochuu dandeettaa jedhee gaafadhe innis eeyyan walqunnamtii raawwate jechuudha naan jedhe anis maal jedhe innis lakki an akkas jechuu barbaadeeti miti ati hiikkaa isaa na gaafatte anis hiikkaa isaa siif kenne naan jedhe No, I don't mean that, but you ask me what it means, I'm telling you what it means. rabbiin maaliif dallanee akka dubbate amma isiniif galee walqunnamtii saalaa raawwachuun dalagaa hayawaanaati sanyii fardaa tokko suuraan kaayanii abbaan farda kanaa kana haati isaa ammoo kana abbaan abbaa isaa ammoo kana jedhaa itti fufa sanyii dhaloota fardaa sanyii dhaloota horii haala kanaan ibsan abbaan qotiyyoo eessaa dhufe abbaan abbaa isaa eessaa dhufe jedhanii sanyii dhalootaa isinitti mul'isan qotiyyoon Biraahamaan Indiyaa irraa dhufe waggaa 100 dura qotiyyoo wahiitu ture isarraa wal dhalaa dhufe kan amma jiru kun ilma isaati
jecha walqunnamtii wal hormaataa bineensotaaf fayyadamna. Sa'a tana qotiyyoo kana tokkoree jedhaa ibsina. Kun qajeelatti hiikkaa dubbii ilma isaaf dhalate jedhu saniiti. Jechi abbaa jedhu sun qura'aana keessan jirtu. Jecha bareedduudha. Garuu qura'aana keessan jirtu. Jiraachuu dhabuun isaa kun mu'jizaadha. Maqaaleen 99 sunniinuu mu'jizaadha. Yoo barbaaddan maqaalee sanniin tuffachuu fi dhiisuu ni dandeettan. Osoo namni jecha takka irra deddeebiidhaan fayyadamu waggaa 23f jecha san afaan hawaasaa irraa osoo dhaga'uu fudhachuu dhabuun isaatu mu'jizaadha. Nutis jecha san akka hin fayyadamne nu godhe. Jechi san hin fayyadaminaa jedhe. Inni rabbii aalamiinaati. Inni rabbi. Inni abbi miti. Kunu mu'jizaadha. Ijoon dubbii isaa ammoo rabbi akkana jedhe. Substance of the message. Allah says, another example I give you. أولم يرى الذين كفروا. Sila isaan kafaran hin arganii warri awaamaa warri amantii hin qabne namoonni jiraachuu rabbii kijibsiisan hin arganii. Of God. Can they see? Dubbii biraatiin rabbi namoonni kunniin waan san akka argan barbaaduu isaa agarsiisa. أولم يرى الذين كفروا سلا إسان كفران إن أرغني أن السماوات والأرض خانتا رتقا أكسمي في دجي ولتمتنتو يوكين قامتو كترا ففتقناهما إرغسي أدان إسان بافن إن يتحاسو تجرى إن ندبچو تجرى كافروتا كافر كم ورباديا كيس وقاكم وتقف إبافر درجراتني لكا أكسيمتي namni hiyyummaa barumsaa qabu dubbii tana akkamitti hubachuu danda'a? Waa'ee hawaa kanaa, waa'ee uumama samii fi dachii maal irraa beeka? Namni baadiyyaa waan jedhamu fudhate yoo dubbiin tun tan rabbii taate amannaa saddaqnaa jedha. Dhageenyee fudhanne amanne jedhan. Kun iimaana isaan yeroo sanitti qaban. Hiikkaa dubbii tanaa hin beekan. Rabbiin kaafirran yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san turanitti haasawaan jiru. Yookaan kaafiroota Koongoo keessa jiranitti haasawaan jiru. Yookiin Eskimoota rabbitti kafaranitti haasawaan jiru. Akkasii miti. Inni namoota saayinsiitti namoota baratanitti haasawaa jira. Warra tiyoorii uumamaa babal'isee nutti himaa jirutti haasawaa jira. Astiroonomaroonni kanneen teleeskooppii gurguddaa qaban yeroo gara hawaa ilaalanii sosochii samii keessaa qoratanii akka waan ofii isaaniitii dalaganitti nutti himan. Akka waan hawaa kana ofii isaaniitiin sochoosaa jiranitti nutti himan. Akkaataan isaan namatti himan waan ofii isaaniitii dalagan isaan fakkeessa. Namni akkasii kan beekumsa guddaa qabu yuunivarsiitiin kun waggaa biliyoonaan dura dhoohinsa guddaadhaan uumame jedhee isinitti hima. Sababni isaa yeroo yuunivarsiitii kana xiinxallee ilaalu wantoonni hawaa keessa jiran kunniin walirraa deemaa jiraachuu isaanii hubate. Hundi isaanii kallattii garagaraatti walirraa dhiyeessaa jiran. Akkuma fiinyaan yookiin afuuffaan adda dhifamutti jechuudha. Yeroo isa afuufan ni guddata. Wanti haala sanii wal fakkaatu samii keessattis mudataa jira. Gaalaksiiwwan kunniin saffisa guddaa walirraa fagaataa jiran yeroo saffisa ifaa bira gahan sakandii takka keessatti yeroo maayilii kumoota dhibbaan lakkaa'amu deemuu jalqabanitti abadan isaan arguu hin dandeenyu. Sababni isaa ifaan isaan irraa dhufaa ture carraan gara keenya dhaqqabuu isaa ni dhaabbata. Yeroo san ifaan sun gara biraa deema. Kanaafuu teleeskooppii guddaa fi irra wayyaawaa dalagnee ittiin ilaaluu qabna. Yoo akkas hin goone waan san dhaqqabuu hin dandeenyu. Kanaafuu yuunivarsiitiin kun dhoohinsa guddaa yookiin Big Bangiin ijaarame jedhan. The Big Bang Theory kana eenyutu jedhe? Astiroonomarootaa fi saayintistoota akkaan baratantu jedhe. Oduu durii tana eessaa argattan jennee yoo isaan gaafanne lakki kun oduu duriitii miti. Kun dubbii dhugaati. Waan arguu dandeenyu, waan mudataa jiru isinitti mul'isuu ni dandeenya. Wanta hawaa keessa mudataa jiru kana yoo faallaa deebisnee ilaalle kanneen walirraa dhiyeessaa jiran yeroo walitti deebi'an agarra. Wanti akka afuuffaa adda dhifamaa jiru yoo qilleensi keessaa bahe walitti deebi'ee gara qabxii wirtuu tokkoo deebi'a. Hawaan keenyas akkasuma fakkaata jedhan. Yuunivarsiitii kana dhoohinsa guddatu uume jedhan. Waan kana yoom argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan. Sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleessaati. Waggaan 50 homaa keessa hin jiru. Namni beekumsa hin qabne kan gammoojjii keessa jiraatu, namni barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye, namni maqaa isaa barreessuu hin dandeenye waan kana beekuu hin danda'u. Beekuu danda'a jennee yoo gaafannu lakki abadan beekuu hin danda'u. Waan hin yaadamne jedhanii deebisan. Namni sun waa'ee astiroonoomii hin beeku, meeshaa ittiin ilaaluus hin qabu, teleeskooppii hin qabu, homaa hin qabu. Gammoojjii keessa jiraata, ummata barumsa hin qabne keessa jiraata. Namni gammoojjii keessa jiraatu kaana taarat qanfafataqnaahumaa walitti maxxantu yookiin qaama tokko turan addaan isaan baasne jedhi nutti This himutti man in jira. the desert 1,400 years ago كان تركا ففتقناهما and he split them asunder. And you biologists, people who study minute life, microplotism, Warri baayoloojii warri waa'ee lubbu qabeeyyii qoratu, warri waa'ee maayikiroopoolotizim qoratu, warri waa'ee ameebaa qoratu, wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumame jedhee isinitti hima.
bishaan kanaan malee jireenya hin jiraatu. Warri saayinsii kunniin of duuba deebinee qorannee waan kana yoo ilaallu lubbuu qabeeyyiin hundi bishaan irraa akka uumame agarre jiran. Dachiin tun dhangala'aa ibiddaatiin guutamtee turte. Wanti lubbuu qabu tokkollee hin jiru. Wanti hunduu ibidda. Waggaa biliyoonaan booda ibiddi kun ol faca'ee lafatti deebi'a. Ammas ol faca'ee lafatti deebi'a. Lafa tana qabbaneessuu jalqabe. Kun waggoota biliyoona hedduu itti fudhate. Jireenyi, biqiltoonni, jarmiiwwanii fi wantoonni kunniin hundi san booda jiraachuu jalqaban jiran. Yeroo tokko homtuu hin jiruuyyu booda irratti jalqabe jiran. Jireenyi eessaa dhufe jennee yoo gaafannu bishaan irraa dhufe jiran. Wal nyaatiinsa keemikaalaatiin aduun qooda isii baatee lubbuunis yeroo san jalqabe jiran. Hayyee waan tana yoo argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan. Sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleeti. Namni gammoojjii keessaa kan barumsa takka illee hin qabne waan kana beekuu hin danda'u. Beekuu danda'a jennee yoo gaafanne lakki abadan beekuu hin danda'u jedhan. Eegasuu dhagaa hakaa. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Bishaan irraas lubbu qabeeyyii hunda ni uumne. أفلا يؤمنون. Sila hin amananii eenyu isaan isin ummata saayinsiiti. Isin ummata barate. Isin kaafirri isin warri amantii hin qabne maaliif hin amanne jechuu isaati. Qur'aanni kun dalagaa Nabi Muhammadiitii miti. Akkuma Rabbiin jedhe أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سلا كتاب قرآن إسان الرتك أرامو سرت بوسون كين يقفتي ساني فينقو نقومت كان كيس نموتا منني في الرحمة في يدن تجرى تري إني وان كان برسو ملجراني شكو دندوم. آية أما سنف دب سدرسي أرقمرد سورة الأنكبوت آية أفرتمي سديت فارت ربك كان جري وما كنت تتلو من قبله من كتاب أتي يا محمد سدور كتابة كل كان دب فتنتاني ولا تخطه بيمينك هرك كيتي نسكن بري ستين تري إذا لارتاب المبطلون وسوى كستاتي وري بديني شكترا. That case, these talkers of vanity, these babblers in the marketplaces, they might have had some reason to doubt. Eeyyen osoo Nabi Muhammad barumsa seenee baratee jiraate waan shakkan qabaachuu danda'aniyyu. Osoo ummanni Arabaa beekumsa yookiin ammoo hubannoo waa'ee saayinsii xinnoo isii qabaataniiti shakkuu ni danda'aniyyu. Garuu ummanni Arabaa humaan beekan Rabbi waa isaanitti mul'isutti jira. Ummiyyi itti erge. Nabiyyi ummiyyi ummata humaa hin baratin itti erge. Waan nama ajaa'ibu ummata doofummaa keessa gadi seenee jiru filate. Arabiyaa guutuu keessaa namni dubbisuu fi barreessuu danda'u waanuma qubaan lakkaawam. Ummanni sun walumaa galatti ummata barumsa takka illee hin qabne. San keessaa ammoo nabiyyi ummiyyi ta'e filate. Maaf akka ta'e beeytanii dalagaan kun akka kiyya ta'e beekaa jedhee isinitti himuudhaaf san dalage. Waan kanaanatu dalage jedhaa jira. No more than half a dozen people that could read or write. In the whole of Arabia, the nation is ummi to the core. And he chooses. They realized, people with sense, that this is not poetry, this is not prose, this is something beyond our understanding, and people accepted the faith. Mee waan namoonni muslima hin ta'in waa'ee qur'aanaa dubbatan isiniif haa himu. A.J. Arbery lammii Ingiliziiti. Nama qur'aana gara afaan Ingiliffaatti hiike keessaa isa tokko. Seensa kitaaba isaa irratti akkana jedhe. Inni Arabaa miti. Afaan Arabaa ni barate malee. Afaan dhaloota isaatii miti. Yeroo qur'aanni dubbifamu haala gaariin yeroo qara'amu jechuu isaati. Akka waan wallee dhageeffataa jiru natti fakkaata. Yeedaloo yaa'u hunda keessatti yeroo hunda wanti rukuttaa dibbee fakkaatu wayii ni jira. Kunis akka waan onnee kiyya na dhahaa jirutti natti dhagahama. Yeroo qur'aanni qara'amu humna si sochoosuu kan ati ofirraa dhoorkuu hin dandeenyetu jira jedhe. Misiyoonara kiristaanaa kan ta'e Reverend Bosworth Smith kitaaba Muhammad and Muhammadism jedhamu barreesse. Kitaaba isaa keessatti waa'ee nabii keenya jaalatamaa sallallahu alaihi wasallamii fi waa'ee qur'aanaa dubbatee ture. Namni waa hin baratin ummiyyi, namni dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye barreessaa kitaabaa ta'ee jira jedhe. Yaada kanaan nuti waliin gallu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barreessaa kitaaba kanaatii miti. Akka namichi kun jedhetti akka amantii isaatti wasallam barreessaa kitaaba kanaati. Walaloo of keessaa qaba. Seera bulmaataa of keessaa qaba. Kitaaba du'aayiiti. Kitaaba qulqulluudha. Waan hunda of keessatti qabatee jira jedhe. Sanyiiwwan ilma namaa gurguddoo jahana jiraniin hanga har'aattis akka mu'jizaatti kabajama. Qulqullinni barreeffama isaa ogummaa fi dhugaan isa keessa jiru mu'jizaa tokko kan karaa Muhammadiin dhufe. Innis mu'jizaa dhaabbataa jedhee isa waame. Dhugumatti inni kun mu'jizaadha jedhe. Shakkiin malatti mu'jizaadha. Inni kun dhugumatti mu'jizaa ta'uu namuu ragaa baha. As a miracle of purity of style, of wisdom and of truth. It is the one miracle claimed by Muhammad. His standing miracle, he called it. And a miracle indeed it is. Without doubt, it is a mu'jiza. An enemy testifies that this is a miracle indeed.
And Allah draws our attention to this. In the verse I read, rabbiin ayaa durarratti isinii dubbise suuratul ankabuu suuraa 29 kanaan gara quraana kanaa xiyyeeffannee akka ilaallu nu akeeka amma isa isumatti isinii deebi'a rabbiin وقالوا, and they ni jedhan warri mushrikaa to the mushriks, they say, لولا أنزل عليه آيات من ربه. maaliif mallattoon aayanni gooftaa isa biraa isarratti hin buufamin jedhan wanta isaan barbaadantu isa kana warri kun waa'ee mu'jizaa nabi Muusaa alayhi salaam dhagahanii jiran waa'ee mu'jizaa Isaatis alayhi salaam dhagahanii jiran kanaafuu waan wal fakkaataa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam irraa arguu fedhan fakkeenyaaf isatti qoosuu barbaadaniiti isa qaanfachiisuu barbaadanii wanti isaan gaafatan yaa Muhammad ani ergamaa rabbiiti ofiin jetta eegasuu akkuma nabiyyoota duraanii mu'jizaa wayii maaf nutti hin mul'isin gaara Uhud kan magaalaa Makkaatiin alatti argamu kana maaliif gara warqii nuuf hin jijjiirre yoo sanatti dhugumatti ergamaa rabbii ta'uu kee amanna jedhaniin yookaan ammoo kortoo yookiin masalaalii gara samii ol bahu qopheessi isaan ol bahiiti kitaaba nuuf fidi yoo san dhugumatti ati ergamaa rabbii ta'uu kee amanna yookiin ammoo gammoojjii kana keessaa laga nuuf baase yoo sanatti dhugumatti nama jala deemuu qabnu akka taate hubanna jedhan That you are a true messenger of God, or make rivers to gush out in the desert, then we will know that you are somebody that we can hearken to. وقالوا نجدا لا أنزل عليه آية من ربه مالف ملتون آية نقوفتها سابرا إسرتم بفمن ربين دبي ساني كان في يدي بساكن قل إنما الآيات عند الله آياني مؤجزان حرك ربي جرا وإنما أنا نذير مبين أنا مو أكي كتشيسا فتي جدي أكي كتشيسا دا أولم يكفيهم وانتكن إسني فقها متي أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم سل كتاب يمكن قرآن إسان الرت كرامو سرت بوسون كين يقفت جهامتي يا محمد كتابك أنا سرت بوسن وانت كن إسان في جهامتي نما أككيتي أمي نما بريسو في دبسون دنتين يرت بوسن أتيساني في دبسون كي كن مؤجزات أو إساتي في جهامتي جتشو إسات كم متمان إساتو مؤجزات. Is that not enough in itself that it should be a miracle? isin nama kana ijoollummaa isaa irraa kaastanii beektan Muhammad xiqqeenya isaa irraa kaasee isinuma duratti guddate haga waggaan isaa 40 guututti akkuma ijoollee keessaniiti adeemsa isaa hunda sirritti beektan waan inni hojjete hunda beektan waa'ee isaa waanuma hunda beektan namni barumsa takkaa baratee hin beekne kitaaba isinirratti dubbisuun kunuu mu'jizaa miti jedhee ummata arabaatiin kitaabnummaan kunuu mu'jizaadha jedhee itti himutti jira dhugumatti qur'aanni kun mu'jizaa dhugaati and a miracle indeed it is. nuti muslimtoonni qur'aanni kalaama rabbi akka ta'e amanna rabbitu subhaanahu wa ta'ala ergamaa isaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buuse Allah bari ta'ala revealed it to the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. adawwiin islaamaa hundi qur'aanni kun kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuuf dhiisee deeme akka ta'e ni amanan hiriyaa fi adawwiin isaaniitis kitaabni kun kan isaan dhiisanii deeman akka ta'e amanan garuu wanti adawwiin isaanii jedhan inni kun kalaama rabbiitii miti kun dalagaa nabi Muhammadiiti jedhan hayyummaa isaatiin kana barreesse jedhan inni hayyuu namaati jedhan nuti ammoo barin ummiyyi nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye yeroo jennuun isaan illeen eeyyan garuu inni hayyuu namaatii miti inni nama dubbii akkaan beekuu miti inni nama aqlii jabaa qabu miti jedhanii gaafatan qabxii kanaan nutis walii galuu qabna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaluma warri kun jedhu qaban isaan nama akkaan hayyuudha haalaa fi amalli isaanii hundi kan addaati adawwiin isaanii deebisanii eegasuu waan naannoo isaa irraa dhagaye dubbii bareedduudhaan nuuf dhiheessuu hin danda'u ree kana booda wahii rabbi biraanatti godhame nuun jechuu hin danda'u kanaafuu kun dalagaa isaati jedhan rabbiin ammoo dubbiin akkas akka hin taane ergamaa isaatiif ragaa bahee jira wamaa yantiqu anil hawaa fidhinnaa lubbuu isaa irraa hin haasawu in huwa illaa wahyu yuuhaa waanuma wahii itti godhamte qofa dubbata Allamahu shadidul quwa. kan humni isaa jabaa ta'een jibriiliin barsiifame nuti muslimtoonni kalaamni kun kan rabbii ta'waman rabbi isaaniif ragaa bahee jira nutis isaaniif ragaa ba'an garuu namoonni nuun ala jiran lakki kitaabni kun dalagaa Muhammadiiti jedhan
Kanaafuu obboleeyyan kiyya awwaan takka isinitti hima mee yeroofillee taatu mamii jecha bareedaa fi qeeqaa dawwii kanaan haa walii gallu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba kana akka hin barreessine osoma amannu adawwii waliin haasa'uuf jecha yeroof isumatu barreesse haa jennu. Nama waa'ee qur'aanaa shakku waliin yeroo haasoftan hayyee akka ati jettutti qur'aana kana Muhammadtu barreesse jettaniin innis eeyyan isiniin jedha. Eegasuu qur'aana kana kan barreesse nama tokko akka ta'e walii galuu qabda jennaan. Yoo isatu barreesse kan jettu dalagaa nama tokkoo ta'uu isaa beekuu qabda jennaan. Namni sunis dubbii tana nurraa fudhachuu hin didu. Qur'aana kana isatu barreesse isiniin jedha. In that case, I said, now I present to you this book. Hayyee qur'aanni kun baay'ina waraqaa qabuun dalagaa nama tokkooti jette. As bira ammoo macaafa qulqulluu dalagaa nama biraatitu jira. Isa kana ammoo kitaaba Rabbiiti jettee amanta. Which you claim to be Allah's kalam, the Bible. Macaafni kun kitaaba lama of keessaa qaba. Kakuu moofaa isa warra Yahudaa akkasumas kakuu haarawaa fi moofaa walirratti kan warri kiristaanaa dhaalan of keessaa qaba. Encyclopedia macaafa jedhamu kana keessa kitaaba 66tu jira. There are 66 books inside. Nuti qur'aana keessatti suuraa jennee waamna. Suuraa 114 qabna. Isaan ammoo kitaaba jedhanii waaman. Kitaaba 66tu jira. Gariin isaa bal'aadha, gariin ammoo xiqqaadha. Haa ta'u malee kitaabni 66 kun namoota garagara 40 barreeffame. Waan isaan nutti himantu isa kana. Namoonni garagara 40 haala garagaraatiin kitaaba kana takkatti walitti qaban. They got them together into one book. 40 different people went together to produce this one book. Akka isaan jedhanitti ammoo qur'aanni kun dalagaa nama tokkooti. Namoota 40 kitaaba kana barreessan keessa namni kitaaba hedduu barreesse Phaawulos jedhama. Dhugumatti namni kiristaanummaa jalqabees Saint Paul yookiin Phaawulos jedhama. The real founder of Christianity, Saint Paul. Namni Phaawulos jedhamu kun macaafa kakuu haarawaa keessaa 150 ol barreesse. Kakuu haarawaa keessa kitaaba 27tu jira. 27 keessaa Phaawulos kitaaba 14 barreesse. 150 ol jechuudha. Garuu kitaabban 40 sunniin kitaaba kana keessaa haga an amma harkaan qabe isinitti mul'isaa jiru kana hin caalu. 40 yoo walitti qabaman hagana hin caalan. Namni barreessaa guddicha hayyuu guddicha jedhamuun beekamu kun kitaaba 14 barreesse. Qur'aanni ammoo akka isaan jedhanitti dalagaa nama tokkooti. Kanaafuu baay'inuma waraqaa irraayyuu kaanee osoo haasofne qur'aanni mu'ujizaadha. Qur'aana keessa wanti akkanumaan waraqaa guutuuf qofa barreeffame hin jiru. Kitaaba waan faayidaa hin qabneen guutame miti. Kitaaba haala bareedaan walitti kuufameedha. Ilma namaa kara daandii qajeelatti akeeka. Haga guyyaa qiyaamaatti rakkina ilma namaa hunda fura. So, Allah says, is this not enough for you? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanti kun isiniif gahaa miti jedhee gaafate. Kitaaba kana nama ummii waa barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeef kennine jedhee adawwii gaafachuutti jira. Qabiyyee qur'aana kanaa yoo ilaallu wanti inni barsiisu wallaahi waan akkaan bal'aadha. Qabiyyee isaa hunda irraa dubbachuuf sagantaa hedduun barbaachisa. An ammoo haga halkan walakkaa yookiin ammoo haga barii ganamaa as isin tursiisuu hin barbaadu. An haasa'uu ni danda'a. Qabxima ammaa tan irratti haga sa'a 7 fi 8 isin tursiisuu ni danda'a. Garuu akkas dalaguun haqa ta'ee natti mul'atu. An akka nama barumsa hin qabne tokkotti mata duree kana gabaabsuun mu'ujizaa qur'aana keessa jiru hedduu isiniif kennuu ni danda'a. Namni qur'aana sirriitti barate mu'ujizaa 100 isinii kennuu ni danda'a. Anis akka nama hin baranneetti hedduu isinii kennuu danda'a. Kana hunda ammoo har'a dubbannee fixuu hin dandeenyu. Garuu muraasa isiniif kennuu danda'a. Miraculous nature of the Quran. I myself as a layman, I can give you a dozen, which we will not be able to touch tonight, but I give you a few. Number one, inni duraa hubannaa nuti rabbii irratti qabnuudha. Nuti rabbiin sifa isaatiin beekna. Rabbiin guddaan sifa isaa kitaaba isaa keessatti nuuf himee jira. Sifa rabbii kanneen nuti akka fedhii keenyaatti uumuun nurraan eegamu. Haala ofii keenyaa feenetti jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu inni eenyuun akka ta'e nuuf hima. Ar-Rahiim, inni Al-Malik, inni Al-Quddus, inni As-Salaam, inni Al-Mu'min, inni Al-Muhaymin, inni Al-Azim, inni Al-Jabbar, inni Al-Mutakabbir.
haala kanaan itti fufa rabbiin kitaaba isaa keessatti sifoota babbareedaa 99 of ibse sifa 99 kan olaantummaa isaa faarsanidha akkasumas maqaa dhuunfaa Allah jedhu qur'aana kana keessatti nuuf hime sifa 99 fi maqaa dhuunfaa tokko walitti dhibba ta'a 99 attributes and one proper name, Allah makes it 100. namoota baranne jedhan doktoroota abbootii seeraa filosoofaroota yeroo argu gaafii takka gaafadha mee gooftaa keessaniif sifa hagam kennuu dandeettan jedhee gaafadha mee hagam yaalii godhaa jedhaan That you can attribute to God. How many? Come, try. isaan illee inni abbaa keenya kan samii keessa jiru jedhan anis hayyee jedha gooftaan jaalala anis hayyee jedha mee natti himaa waanuma dandeettan fidaa jedhaan inni haqa anis eeyyan jedha inni qulqulluudha anis eeyyan jedha inni gara laafaadha anis eeyyan jedha itti fufaa beeytanii irra colleen keenya nu keessaa namni akkaana barate 12 caalaa himuu hin danda'u He can't go beyond a dozen. beekumsa ofii qabu irratti hundaa'ee sifa 12 oli yaaduyyuu hin danda'u Dozen attributes from his knowledge. He can't. anis argitee namni ummiyyiin kun yoo kitaaba kana ofii isaatiin barreesse kan jettu sifa 99 siif himee jira jedhaan innis deebisee laale Muhammad hayyuudha hayyuun ammoo waan nuti dalaguu dandeenyu dachaa 10 dabarsee dalaguu danda'a jedha namni kun nabi Muhammad hayyuu ta'uu isaanii aman garuu qur'aanni kalaama rabbii ta'uu isaan fudhatu hayyuun waan an dalaguu hin dandeenye dachaa 10 caalchisee dalaguu danda'a an Muhammadin koofiyyaa kiyya nin baafadhaaf isaaf nin mo'atama inni nama guddaadha garuu inni nabiyyii miti inni nabiyyiin ergamee miti jedha I said, all right, but now look. anis ayyee maqaalee duratti ati naaf ibsite keessa jahan duraa keessaa inni jalqabaa abbaa keenya But let's say, in a number of tries, in the first half a dozen, you can't help. But let's say, in a number of tries, in the first half a dozen, you can't help. jechuun dandeettu abbaanaa jedhan abbaa keenya kan samii keessa jirtu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan tee haa dhuftu abbaa keenya kan jaalalaa wanti ati jalqaba irratti ibsitu hedduun isaa maqaa abbaa jedhu irratti rarraa'a innis eeyyani jedha namuu akkasuma dalaga namummaan kiristaanaa fedhe maqaa kanniin yoo himuuf yaalii godhe maqaan abbaa jettu arrabuma isaa irra marti sababni isaa kiristaanonni maqaan sun akka beekamtu godhanii jiran yahudonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhaniin kiristaanonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhanii isa waaman maqaa abbaa jedhu walqixa qooddatu anis sifoota 99 san keessaa maqaan abbaa jedhu hin jiru jedhee itti hima kunuu mu'jizaadha mu'jizaa jechuun osoo wanti tokko waggaa 23f isa duratti hafarfamaa jiru fudhachuu dhabuu isaati namoonni waa'ee abbaa samii keessa jiruu haasawaa turan kanaafu maqaa kana fudhachuun nabi Muhammadiif salphaadha garuu maqaa kana inni hin fudhanne beekaanis ta'e osoo hin beekin hin fudhanne nuti qur'aanni dalagaa isaa akka hin taane ni amanna rabbi subhaanahu wa ta'ala maqaa abbi jedhu akka hin fayyadamne isa godhe afaan arabaatiin rabbi isa jedhurra abbi isa jedhutu laafaa ture alhamdulillahi rabbil aalamiin inni rabbi gooftaa aalamaati rabb maqaa rabbi jedhu fayyadamuun isa abbi jedhurra afaan hibruunis ta'e afaan arabaatiin arraba irratti ulfaataadha maqaan abbaa samii keessa jiru kan jedhu ibsa bareedaadha eegasuu nabi Muhammad maaliif fudhachuu dide rabbi maaliif isaa fayyamuu dide Allah allow it? You know why? maaf akka ta'e beeytanii sababni isaa maqaan bareedaan kun haala hin taaneen dalagaa irra oolee jira sifa bareedaadha jechoonni amala hiikkaa waan tokkoo jijjiiruu qaban jechoonni gaggaariin jechoonni babbareedoon jechoonni nagayaa akka badan taasifamanii jiru fakkeenyaaf jecha komoreedi jedhu laalaa komoreedi jechuun afaan ingiliffaatiin sahaab hiriyyaa jechuudha hiriyyaa kiyya saahiba kiyya jechuudha akka afaan faransaatti saahiba jechuun nama daabboo waliin nyaatu jechuudha nama daabboo waliin muratu jechuudha namoonni kun akka obboleeyyaniiti jechi kun jecha akkaan bareedaadha saahib komoreed maqaa bareedaadha beeytanii ameerikaa keessatti osoo anaan komoreed diidaati jettanii na waamtani CIA yookiin FBI battaluma sanitti na fuudhanii deemuun akka na qoratan beektu filosoofiin kiyya maal akka ta'e barumsa akkamii akka barsiisu akka na qoratan beektu jecha akkasiitiin akka na yyahamne abdiin qaba
laala jechichi jecha akkaan bareedaadha dikshiinarii banaati laala Philosophies, what am I preaching about? Do you know that? I hope you don't use such a word on me. Look, the word is beautiful. Look at the dictionary. Dictionary meaning is innocent. hiikkaan isaa kan dikshiinarii hiika nagayaati haa ta'u malee sammuu namaa keessatti hidhata biraatis ni qaba jechi komoreedi jedhu komunizimii waliin hidhata qaba kanaafuu irraa fagaanna jecha san ittiin fayyadamnu jechoonni biraatis ni jiru kan akka gay jecha bareedaadha ijoollummaa kiyyetti yeroo mana barumsaa jiru walaloo nu barsiisu walaloo afaan ingiliffaa nu barsiisu hanga har'aattis numan yaadadha har'a waggaa 70 fi guyyaa 4 guutee jira hanga har'aattis waan yeroo sanii nin yaadadha I still remember. I'm 70 years and 4 days old now. I still remember. It says, gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Beautiful word. You know, happy and jecha bareedaadha geey jechuun gammachuu jechuudha akka walaloo kanaatti warri dhiiraa fi dubartiin hundi ummata gammachuu qaban jechuudha jecha bareedaadha garuu amma hiika biraa qaba adaduma guddataa dhufuun gaazexaa garagaraa dubbisee jecha geey jedhu yeroo argu waan nama shakkisiisaa arguu jalqabe waa'ee maalii akka haasawaa jiran naaf galuu dide jechi geey kan amma an dubbisaa jiru isa mana barumsaatti baradhee waliin fakkaatu wanti argaa jiru waan sirrii akka hin taane hubachuu jalqabe yeroo dheeraaf maal jechuu akka barbaadan naa galuu dide jechi bareedaan sun gaazexaa irratti yeroo bahee argu maal jechuu akka barbaadan hubachuu hin dandeenye waa'ee maalii haasawaa jiran rakkoo wahiitu jira rakkoon isaa naa galuu dide sababni isaa an jecha kana gammadaa fi geey jedhaa fayyadamaa ture har'aan tana hoogganaan keenya happy and geey jedhee osoo dubbadhe na ajjeesuu danda'a you know, you want to shoot me. You see, innocent word, beautiful word. argitanii jecha nagayaati jecha bareedaadha haa ta'u malee hiika biraa argatee jira kanaaf rabbi qur'aana keessatti walaa taquuluu raa'inaa waquuluu unzurnaa jedhe yahudonni jecha raa'inaa jedhu fayyadamaa turan jecha nagayaati nu laalaa nurratti xiyyeeffadhaa jechuudha garuu hiika dhokataa biraallee itti godhanii karaa irraa isin maqsuu barbaadan kanaafuu jecha mamsiisaa ta'e san hin fayyadaminaa jedhe isin jecha raa'inaa jedhu fayyadamaa jirtan garuu duubaan waan biraa jechutti jirtan akka afaan isaaniitti isin akka nama karaa irraa maqeeti kanaafuu akka isaan jedhan san hin jedhinaa nuun jedhe bakka san unzurnaa jedhaa nuun jedhe Don't talk like that. Say unzurna. Don't use words like that. Similarly, words. Anuma wal fakkaatuun hiikkaan jechootaan jijjiirama abbaa keenya kan samii keessa jiru kan jedhu jecha bareedaadha garuu har'aan tana hiikkaa biraa qaba akka kiristaanonni nutti himanitti Iyesuus ilma tokkicha rabbiif dhalateedha kan dhalate malee kan uumamee miti jedhan akka amantii isaaniitti dubbiin akkana kaatolikiin roomaa anjeelikaan presbiteeronni luteroonni meetodistoonni akka barsiisa bataskaanota isaaniitti yeroo ijoollee barsiisan Iyesuus ilma rabbiif dhalate jedhan ni dhalate malee hin uumamne hin dogongorinaa inni akka aadamiitii miti nabi aadam alayhi salaam rabbiin uumame uumamni jiru hundi rabbiin uumame rabbi uumaadha jiraachisaadha tursiisaadha inni rabbii addunyaa hundaati jedhan Iyesuus garuu akka namoota kaawwaniiti miti inni ni dhalate malee hin uumamne jiran jechi isaan dubbataa jiran kun hiikni isaa maali isaan rabbii isaaniitiif sifa uumamaa yookiin bineensotaa kennaa jiran bineensonni fidhinnaa walqunnamtii saalaa qaban rabbi waan kana isaan harkatti jabinaan balaaleeffate Mean they are attributing to Allah Bari Ta'ala an animal nature, the lower animal functions of sex. So Allah reacts very strong. suuratul maryam aayaa 88 farratti He says, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, and they say, arrahmaan gooftaan gara laafaan ilma godhate jedhan Allah says, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا. Is one dhugumatti isin waa fokkataa fiddanii jirtu arrabni guddaan ilmi namaa rabbiin arrabsiise kana kun arraba guddaadha isa arrabsuu barbaaddanii wanti fokkataa isin jechuu dandeessan isa kana innis rabbi ilma argate jechuu keessan yeroo akkana jettan sifa bineensaa isatti maxxansutti jirtan walqunnamtii wal hormaataa raawwachuun dalagaa bineensotaati ستكاد السماوات يتفطرن منه. sababa kanaaf samiin babbaqaquu dachiinis dhodhoyuu fi gaarrenis caccabanii kufuuf dhiyaatu
an da'uu lirrahmaani waladaa rahmaaniif ilma moggaasuu irraa babbaqaqutti dhiyaatu karaan fokkataan isin rabbiin ittiin arrabsitan isa kana samiin miira akka keessanii osoo qabaatte yaa muslim yaa muslimaa samiin osoo miira akka keessanii qabaatte jecha rabbi irratti dubbatame kana dhageette lafa dhoofteeyyu dachiinis miira akka keessanii osoo qabaatte ni dhodhooti gaarreen illeen ni caccabanii kufu waan arraba fokkataa rabbii ol aan irratti dubbatameef jecha Had feelings like you, it would have split asunder and the mountains fallen down in utter ruin. Such horrible swearing they give Allah Bari Ta'ala. And I show you some little ways. I go to the West. I go to England. mi amma waan gabaabduu akkaataa jara wajjin ittiin haasoftanii isinitti mul'isa an gara biyyoota lixaan ni deema Ingilaand ni deema Ameerikaa ni deema isaan wajjin haasawa ani afaan Ingiliffaatiin afaan hin hiikkanne anaaf inni afaan biyya alaati afaan kana waan isaan biyya kiyya weeraraniif gara kolonii biyya Ingiliiz nageessanii baradhe achitti afaan kana na barsiisan osoo warri Faransaa biyya kiyya weeraranii sila afaan Faransaa haasawa ture osoo Ispeenoonni biyya tiyya weeraranii afaan Ispeen haasawa ture kanaafuu isi warri Ingiliiz warri afaan Ingiliffaa haasoftan biyya tiyya weerartanii afaan Ingiliffaa na barsiistan anis afaan Ingiliffaa isinitti haasa'utti jira garuu Ingiliffi anaaf afaan dhalootaati miti kanaafuu dhimma afaan keessanii kana irratti akka na gargaartaniin fedha jedhaan akka barsiisa mana amantii keessaniitti Iyesuus ilma tokkicha rabbiif dhalate jettan kan dhalate malee kan uumame miti bakka kanatti waan addaa wayii himuuf yaalii godhaa akka jirtan hubadha maal ibsuu akka barbaaddan naaf himtanii jedhee gaafadha See, I can call any young man here my son, and I'm sure you won't mind, the child won't mind it. bakka kanatti anu osoo daa'ima tokkoon ilma koo jedhee waame daa'imni sun homaatti hin fakkaatu abbaa fi haatis homaatti hin fakkaatu namni biraa kasirritti naan wal hin beenne dhugumatti kun ilma keetii jedhee na gaafate lakki jedhee deebisuufii qaba mucaa xiqqaa kana agarraan daa'ima kiyya kan mana jiru yaadadhe ilma kiyyaa kan mana jiru na yaadachiise kanaaf ilma kiyya jedhee waame jedhee itti hima mucaanis akka abbaatti akka akaakayyuutti akka abbeeraatti na jaalata kanaafuu abbeeraa yookiin akaakayyuu jedhee na waama kun walitti dhufeenya hawaasummaati garuu gaafii namichi na gaafateef eeyyan ilmaan argadhe jedhee yoo deebiseef maal akka jedhaa jiru beeytanii karaa birootiin maal akka mul'isuuf yaadaa jiru beeytu waan akkaan fokkataadha wanti an karaa birootiin jedhaa jiru daa'imni kun daa'ima gaa'ela sirrii keessatti dhalatee miti abbaan daa'ima kanaa isa abbaa jedhame san osoo hin taane ana jechuutti jira yoo hiikkaan isaa kan sirrii isiniif gale arrabni guddaan an namicha san arrabsus isa kana haaluma kanaan wanti an beekuu barbaadu yeroo Iyesuus ilma rabbiif dhalate jettan maal jechuu akka barbaaddan beekuu fedha yabootii dubbiin kun maal jechuu akka ta'eef ibsaa isaanin jedha wallaahi isinitti himaa nama afaan Ingiliffaa dubbatu tokkollee ka dubbii kana ifa isiniif godhu hin argattan dubbiin ulfaattuun isin isaanitti dubbattanii akka isin wajjin haasawan ittiin gootan tantana caaltu hin jirtu yeroo ilma rabbiif dhalate malee rabbiin uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddan wanti isin nutti himuu barbaaddan maali haalli kun akkamitti akka mudate nutti himaa jedhaa gaafadha mudannoo an keessa dabarse hunda keessatti ibsi yaada sanitti dhiyaatu nama Ameerikaa irraa naaf kenname uumamaan warri Ameerikaa ummata jajjaba warra muhamuun barbaanne wal'aansoo godhuu jaalatu amala isaanii tana isaanii dinqisiifachuu qabna nama wal'aansoo godhuu jaalatu waliin wal mormuun ammoo akkaan gaariidha dippiloomaatota dubbii dagalee qabaa namatti fafakkeessaa duubaan ammoo waan biraa godhan waliin haasa'uun hin taatu sunniin munaafiqoota isaan waliin haasa'uun faayidaan qabu nama qajeela duratti bahee wal mormu waliin beekumsaan wal'aansoo gochuutu bu'aa qaba warri Ameerikaa ammoo dhimma kana irratti warra jajjaba namichi Ameerikaa kun namoota muraasa waliin masjida daawwachuuf gara biyya keenyaa dhufe magaalaa an jiraadhu darban keessatti namoota keessummoota daawwachiisan keessaa isa tokko osoma isa daawwachiisaa jiru mata dureen tun ol baatee gaafii tana isa gaafadhe sababni isaa nama hunda gaafii tana gaafataa ture namni deebisaa naaf kenne hin jiru namicha Ameerikaa kana yeroo ilma rabbiif dhalate malee kan uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddaniiti ifa naaf gochuu dandeettaa jedhee gaafadhe innis eeyyan walqunnamtii raawwate jechuudha naan jedhe anis maal jedhe innis lakki an akkas jechuu barbaadeeti miti ati hiikkaa isaa na gaafatte anis hiikkaa isaa siif kenne naan jedhe I don't mean that, but you ask me what it means, I'm telling you what it means. rabbiin maaliif dallaanii akka dubbate amma isiniif galee walqunnamtii saalaa raawwachuun dalagaa hayawaanaati sanyii fardaa tokko suuraan kaayanii abbaan farda kanaa kana haati isaa ammoo kana abbaan abbaa isaa ammoo kana jedhaa itti fufa sanyii dhaloota fardaa sanyii dhaloota horii haala kanaan ibsan
abbaan qotiyyoo eessaa dhufe abbaan abbaa isaa eessaa dhufe jedhanii sanyii dhalootaa isinitti mul'isan. Qotiyyoon Biraahamaan Indiyaa irraa dhufe waggaa 100 dura qotiyyoo wahiitu ture isarraa wal dhalaa dhufe kan amma jiru kun ilma isaati jecha wal qunnamtii wal hormaataa bineensotaaf fayyadamna. Sa'a tana qotiyyoo kana tokkore jedhaa ibsina. Kun qajeelatti hiikaa dubbii ilma isaaf dhalate jedhu saniiti. Jechi abbaa jedhu sun qura'aana keessan jirtu jecha bareedduudha. Garuu qura'aana keessan jirtu jiraachuu dhabuun isaa kun mu'jizaadha. Maqaaleen 99 sunniinuu mu'jizaadha. Yoo barbaaddan maqaalee sanniin tuffachuu fi dhiisuu ni dandeettan. Osoo namni jecha takka irra deddeebiidhaan fayyadamu waggaa 23f jecha san afaan hawaasaa irraa osoo dhaga'uu fudhachuu dhabuun isaatu mu'jizaadha. Nutis jecha san akka hin fayyadamne nu godhe. Jechi san hin fayyadaminaa jedhe. Inni rabbii aalamiinaati. Inni rabbi. Inni abbi miti. Kunu mu'jizaadha. Ijoon dubbii isaa ammoo rabbi akkana jedhe. Substance of the message. Allah says, another example I give you. أولم يرى الذين كفروا. Sila isaan kafaran hin arganii warri awaamaa warri amantii hin qabne namoonni jiraachuu rabbii kijibsiisan hin arganii. Of God. Can they see? Dubbii biraatiin rabbi namoonni kunniin waan san akka argan barbaaduu isaa agarsiisa. أولم يرى الذين كفروا سلا إسان كفران إن أرغني أن السماوات والأرض خانتا رتقا أكسمي في دجي ولتمتنتو يوكين قامتو كترا ففتقناهما إرغسي أدان إسان بافن إن يتحسو تجرى إن ندبچو تجرى كافروتا كافر كم والربادية كيس وقاكم وتقف إبافر درجراتني لكا أكسيمتي namni hiyyummaa barumsaa qabu dubbii tana akkamitti hubachuu danda'a? Waa'ee hawaa kanaa, waa'ee uumama samii fi dachii maal irraa beeka? Namni baadiyyaa waan jedhamu fudhate yoo dubbiin tun tan rabbii taate amannaa saddaqnaa jedha. Dhageenye fudhanne amanne jedhan. Kun iimaana isaan yeroo sanitti qaban. Hiikaa dubbii tanaa hin beekan. Rabbiin kaafirran yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san turanitti haasawaan jiru yookaan kaafiroota Koongoo keessa jiranitti haasawaan jiru yookiin eskimoota rabbitti kafaranitti haasawaan jiru. Akkasii miti. Inni namoota saayinsiitti namoota baratanitti haasawaa jira. Warra tiyoorii uumamaa babal'isee nutti himaa jirutti haasawaa jira. Astiroonomaroonni kanneen teleeskooppii gurguddaa qaban yeroo gara hawaa ilaalanii sosochii samii keessaa qoratanii akka waan ofii isaaniitii dalaganitti nutti himan. Akka waan hawaa kana ofii isaaniitiin sochoosaa jiranitti nutti himan. Akkaataan isaan namatti himan waan ofii isaaniitii dalagan isaan fakkeessa. Namni akkasii kan beekumsa guddaa qabu yuunivarsiitiin kun waggaa biliyoonaan dura dhoohinsa guddaadhaan uumame jedhee isinitti hima. Sababni isaa yeroo yuunivarsiitii kana xiinxallee ilaalu wantoonni hawaa keessa jiran kunniin walirraa deemaa jiraachuu isaanii hubate. Hundi isaanii kallattii garagaraatti walirraa dhiyeessaa jiran. Akkuma fiinyaan yookiin afuuffaan adda dhifamutti jechuudha. Yeroo isa afuufan ni guddata. Wanti haala sanii wal fakkaatu samii keessattis mudataa jira. Gaalaksiiwwan kunniin saffisa guddaa walirraa fagaataa jiran yeroo saffisa ifaa bira gahan sakandii takka keessatti yeroo maayilii kumoota dhibbaan lakkaa'amu deemuu jalqabanitti abadan isaan arguu hin dandeenyu. Sababni isaa ifaan isaan irraa dhufaa ture carraan gara keenya dhaqqabuu isaa ni dhaabbata. Yeroo san ifaan sun gara biraa deema. Kanaafuu teleeskooppii guddaa fi irra wayyaawaa dalagnee ittiin ilaaluu qabna. Yoo akkas hin goone waan san dhaqqabuu hin dandeenyu. Kanaafuu yuunivarsiitiin kun dhoohinsa guddaa yookiin Big Bangiin ijaarame jedhan. The Big Bang Theory kana eenyutu jedhe? Astiroonomarootaa fi saayintistoota akkaan baratantu jedhe. Oduu durii tana eessaa argattan jennee yoo isaan gaafanne lakki kun oduu duriitii miti. Kun dubbii dhugaati. Waan arguu dandeenyu, waan mudataa jiru isinitti mul'isuu ni dandeenya. Wanta hawaa keessa mudataa jiru kana yoo faallaa deebisnee ilaalle kanneen walirraa dhiyeessaa jiran yeroo walitti deebi'an agarra. Wanti akka afuuffaa adda dhifamaa jiru yoo qilleensi keessaa bahe walitti deebi'ee gara qabxii wirtuu tokkoo deebi'a. Hawaan keenyas akkasuma fakkaata jedhan. Yuunivarsiitii kana dhoohinsa guddatu uume jedhan. Waan kana yoom argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan. Sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleessaati. Waggaan 50 homaa keessa hin jiru. Namni beekumsa hin qabne kan gammoojjii keessa jiraatu, namni barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye, namni maqaa isaa barreessuu hin dandeenye waan kana beekuu hin danda'u. Beekuu danda'a jennee yoo gaafannu lakki abadan beekuu hin danda'u. Waan hin yaadamne jedhanii deebisan. Namni sun waa'ee astiroonoomii hin beeku, meeshaa ittiin ilaaluus hin qabu, teleeskooppii hin qabu, homaa hin qabu. Gammoojjii keessa jiraata, ummata barumsa hin qabne keessa jiraata. Namni gammoojjii keessa jiraatu kaana taarat qanfafataqnaahumaa walitti maxxantu yookiin qaama tokko turan addaan isaan baasne jedhi nutti himutti jira. In the desert 1400 years ago كانت رتقا ففتقناهما and he split them asunder. A new biologist
people who study minute life, microplotism, warri baayoloojii warri waa'ee lubbu qabeeyyii qoratu warri waa'ee maayikiroopoolotizim qoratu warri waa'ee ameebaa qoratu wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumame jedhee isinitti hima bishaan kanaan malee jireenya hin jiraatu warri saayinsii kunniin of duuba deebinee qorannee waan kana yoo ilaallu lubbuu qabeeyyiin hundi bishaan irraa akka uumame agarre jiran dachiin tun dhangala'aa ibiddaatiin guutamtee turte wanti lubbuu qabu tokko illee hin jiru wanti hunduu ibidda waggaa biliyoonaan booda ibiddi kun ol faca'ee lafatti deebi'a ammas ol faca'ee lafatti deebi'a lafa tana qabbaneessuu jalqabe kun waggoota biliyoona hedduu itti fudhate jireenyi biqiltoonni jarmiiwwanii fi wantoonni kunniin hundi san booda jiraachuu jalqaban jiran yeroo tokko homtuu hin jiruuyyu booda irratti jalqabe jiran jireenyi eessaa dhufe jennee yoo gaafannu bishaan irraa dhufe jedhan wal nyaatiinsa keemikaalaatiin aduun qooda isii baatee lubbuunis yeroo san jalqabe jedhan hayyee waan tana yoo margattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleeti namni gammoojjii keessaa kan barumsa takka illee hin qabne waan kana beekuu hin danda'u beekuu danda'a jennee yoo gaafanne lakki abadan beekuu hin danda'u jedhan eegasuu dhagaa hakaa وجعلنا من الماء كل شيء حي bishaan irraas lubbu qabeeyyii hunda ni uumne أفلا يؤمنون sila hin amananii eenyu isaan isin ummata saayinsiiti isin ummata barate isin kaafirri isin warri amantii hin qabne maaliif hin amanne jechuu isaati qur'aanni kun dalagaa nabi muhammadiitii miti akkuma rabbiin jedhe awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaaba yutla alayhim inna fi zaalika larahmatan wa dhikraa liqawmin yu'minuun sila kitaaba qur'aana isaan irratti qara'amu sirratti buusuun keenya qofti isaaniif hin ga'u dhugumatti kana keessa namoota amananiif rahmataa fi yaadannutu jira tarii inni waan kana barreessuu mala jedhanii shakkuu danda'u aayaa amma isiniif dubbise dursee argamu irratti suuratul ankabuut aayaa 48ffaa irratti rabbi akkana jedhe wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin ati yaa muhammad isa dura kitaaba tokkollee kan dubbiftu hin taane walaa taxuxuhu biyamiinika harka keetiinis kan barreessitu hin turre izan lartaaba almubxiluun osoo akkas taate warri badii ni shakku turan that case, these talkers of vanity, these babblers in the marketplaces, they might have had some reason to doubt. eeyyen osoo nabi muhammad barumsa seenee baratee jiraate waan shakkan qabaachuu danda'aniyyu osoo ummanni arabaa beekumsa yookiin ammoo hubannoo waa'ee saayinsii xinnoo isii qabaataniiti shakkuu ni danda'aniyyu garuu ummanni arabaa humaan beekan rabbi waa isaanitti mul'isutti jira ummiyyi itti erge nabiyyi ummiyyi ummata humaa hin baratin itti erge waan nama ajaa'ibu ummata doofummaa keessa gadi seenee jiru filate arabiyaa guutuu keessaa namni dubbisuu fi barreessuu danda'u waanuma qubaan lakkaawam ummanni sun walumaa galatti ummata barumsa takka illee hin qabne san keessaa ammoo nabiyyi ummiyyii ta'e filate maaf akka ta'e beeytanii dalagaan kun akka kiyya ta'e beekaa jedhee isinitti himuudhaaf san dalage waan kanaanatu dalage jedhaa jira No more than half a dozen people that could read or write. In the whole of Arabia, the nation is ummi to the core. And he chooses an ummi prophet. You know why? To prove to you that this is my work. This is I am doing.